onni keessa jaalala koo jira akkasin jedhini artiin natti. Dubbiin sirriitti naa galeera. Gara biqiltuu jaalalaaf deebii jalqaba irratti ati siifis wanta ati jette sirrii ta'uu danda'a. Garuu wanti sii galuu qabu jaalalli hanqofti jaalladheef yookaan hanqofti filadheef isiin koo ta'uu hin dandeessu. Yoo isiin na jaallatte anis isii jaalladhe tarii namni jaalala qixxeef qixxee walitti fidee guutuu ta'e argamuu danda'a. Kana jechuun immoo ani isiin jaalladhu isiin nan jaalladhu jechuu miti. Kun nu keessa waan jiru rabbiif nu qofatu beeka. Jaalala akkamii akka walii qabnu nuuf rabbitu beeka. Kanaaf ani isii kophaa kootti isii filachuu hin danda'u. Doktorii immoo gaafuma walitti dhumnu anaaf isiin jaalalaan walitti dhumne utuu walitti hin dhufin dura wal jaallanne. Anaaf biqiltuun immoo gaafuma jalqaba obbolummaadhaan walitti dhufne malee obbolummaa, hiriyummaa, firummaa wanta baay'eedhaan walitti dhufne akkaataa hojiitiin walitti dhufne malee bifa jaalalaatiin miti. Kanaaf utuun jaallatiin utuu isiin nan jaallatiin dirqama hanqobaa koo utuma hanqobaa koo jaalladhee sin jaalladha jechuun hin danda'u. Amma miira si argutti isiinis ituuna jaallattee utuun hin jaallatiin sin jaalladha jechuun hin danda'u. Isiinis utuun hin jaallatiin sin jaalladha jechuun hin dandeessu. Maaliif jaalala irra barra miti laphee keessa waan ta'eef. Kan doktorii immoo utuu dhugaa karaa gabaabaa yookaan doktorii kanaa wajjin sadii taatanii faan hojjettanu yoo ta'e amma biqiltuun hiriyaa goddanyaa gorsituu waa hundaa isiis dhabuun barbaadu. Akkuma tamma jette doktor biiftuu immoo doktor biiftuun walaleessitu isinitti fakkaata. Sirriitti walaleessiti doktor biiftuun. Garuu waa kana wajjin deemuufi jaalallee yoo wajjin walaleesse gaarii miti. Eessattuu gaarii miti. Akkasii bara. Maaliif? Bakka inni waan inni fayyadu su jira beekta. Adeemsa tamma jettee sirriidha. Ati biqiltuu obbolummaa dhabuun barbaadu isa jettu akkammaa kana miti dhabuun kee dirqama. Waan sun naa osoo hin taane hin dhabu jechuun amma hin dhabuufiin jechuu dandeessa. Amma hin dhabuufiin jechuu dandeessa. Of amansiisuu dandeessa amma. Garuu dirqama akkatti dhabduutu jira nan beeka waan ta'eef. Dhabuun kee dirqama fedhii kee osoo hin taane ijoollee taap godhaa warreen biraayis taappi godhaa dhugaan himaa jira. Ani siisa nan jaalla waan ta'eef ani dhuguma himaa jira. Ilaa ani takka jaalallee no itti nan beeka hin gaafadhu naamani anasiin jedhee osoo gara jaalalaa deebitee onnee jaalalaa argeeran fuula isiirraa. Isin lammanuu akkati wal jaallattan fuularraa argeeran. Naan jechuu dandeessa. Obsikat. Atamma doktora miira keessa galchaa jirta bara. No doktorri mufattu wanna hubachuu qabdu doktorirraa waa afeeran jenneen hanqina qabdiin hin jiru as keessatti doktorirraa. Siigalee bifa artiitiin an fide malee. Doktor bareedduudha, jaalala beektii, amala qabdii, doktor waan hafte hin qabdu. Siigalee sana miti nan jedhe artiin walitti sii fide akkasitti naawwadhu. Laawwannan si hubachuu isin lammanuu wal jaallattu. Ati na sobuu dandeessa ammayyi naan jechuu dandeessa kakatte sana miti akkan si beekutti akkan isi ilaalutti xiinxaleen jechuudha. Si beeku jechuun Isa naafsi gidduutti sana akkamitti dagachuu dandeesse? Isa tinatti himte siin hin jenne xiinxalan fuularraa sin xiinxale waan adargeen jedhe malee isa tinatti himte dubbataan jiru xiinxala koo. Siigalee namni waa yaada mitiire xiinxalan nan sitti maaloo xiinxalee. Ijoollee maalarra badhiisaa haati dhimmaa isa jirti kophaatti kofataa jiru wanni waan ta'e. Mana arabsitti baallee abiyyaa yaatanii dhuftanii. Isin na bira jirti isin dubbanne maa ariifattanii maa isaan harkaa gattumbo. Uummanni mana arab. Isinuu na bira jirti anni isiidhaan waliin nan dubbadha waan ta'eef. An xiinxala kiyyan xiinxale akkami xiinxalli sunni biqiltuu keessa jaalalli kee jira amanii kana jechuun nuti hin beekne
biqiltuu Amma bakka nagaa qorataa si jaalladha. gaafatu deebi'e. Qoyka Si gaafatu hin deebi'e. jaallattaa jedhe sin gaafanne qoyka hin jaallattaa jedhe siyyuun gaafanne bar hin beeknan jedha jira malee hin beekna malee sin gaafataan jiru. Ati nu kaaduu dandeessa amma nu kaaduu dandeessa siin jedhee bar ilaa amma dhagaye. Anaaf dhugaa dubbachuu fi Qoyka narraa miti gashi narraa miti. doktora jaalallee hiriyaa goddanyaa wajjin hojjanna malee waa biraatti. No, amma narraa miti ishii yaada bar yaada jechuun yaada bar yaada kana yaadan sii kaasee dhagaye. Ani akkati rakkattu akkati booda wayin dhibamtu hin barbaaduan sii galee ani waa gaariin si hawwa gaafan si hawwa akkati karaa gaarii qabattu akkati waa gaarii hojjettu gaarii irrattan si hawwa gaarii irratti si arguun fedha kanaa ol akkati waan gaarii argitu waan gaarii hawwitu kana jechuun doktor gaarii miti siin jechuu koo miti asirratti hubadhu doktoris gaariidhuma sii galee an kanan jedhaa jiru jaalalli kee hin calanqisaatii keessa isiin gajjallaa jirtu jechuudha. Biqiltuu keessaa jaalalli kee natti calanqisaa jira. Natti mul'ataa jira. Si keessallee jaalalli sii jira. Galee? Amma isiin mul'ate haa ta'u jaallatu ta'e walitti dubbadheen fitaa qoy. Calm down. Qoy ka dubbadheen fitaa. Calm down. Si keessallee jira. Si keessallee jira isii keessallee jira. Si galee? Iyyuu cufaatee yaani waan nama keessa jiru akkasitti nama. Paasterii wayitii. Qoy gadi yaadatu. Nammarrate dheengadda wayi dhugaa dubbachuuf hafuura re'ee jira nammarrate. Amma si keessa jira itti addana dha'u bara addana harka hidhataa jirta bara addana dha'uu fi akkasumiti. Hangaafan jedhu ila ammallee doktoriin isiin nama amalaati nama bareedduudha hanqina hin qabdu wanti sirraa hafe hin jiru garuu artii keessa hin jirtu si immoo asimmoo jaalalli kee waliin walaleessi. Nama biraa fakkeessitee walaleessuu dhiisi. Jaalalluma kee godhuuti waliin walaleessi. Eega waliin walaleessuu namni biiftuu sobaa jirta. Biiftuu kijibaa jirta. Yeroo walaloo waliin walaleessitanu walaloo jaalala gaafa waliin walaleessitanu utuu walitti mufannaa qabaattan utuu wal quban qabne obbolummaa waliin feetan. Eegale? Kun siyaasa tarii waan shakkii faannatti dhaga'ame ta'an dhugaa dubbatan. Siyaasa fa'aa doktorri irratti fayyadamaa jirtu wal jaallattu waan jiramu irratti dhaga'amu keessa ga'e kanaafan bakkee baasuu barbaada. Eegale? Eegale? ammati. Hanga waan shakkii dhugaa dubbachuu yaala. Karaa gabaabaa yoo anaaf biqiltuu gidduutti dhuftee gaazii wayii firfirsitee ibidda qabsiifte irra gaariidha bar mul'ata ibidda mul'ata. Jechuun hin beeka uummanni mee uummata waa gaafadhu mee uummata si jalaas waan gaafadhan. Obbolummaa jettanii walitti sittamu. Biqiltuu gaafadha. Calm down. Biqiltuutti darbamu. Biqiltuutti darbe. Ishi maa yaaduman kenne malee si dhugaafii dhuunfaatti hin gaafanne barre amma laa yaada mee namuma walii gadaa waa jaallate si jala jiraachuu danda'a warra zimmeedhee waa barreessu miti nama muuxannoo qabu waa'ee jaalalaa mudatamee beeku wayii namni tokko 100 keessaa 200 keessaa 500 keessaa namni tokko jiraachuu danda'a. Wanna tokko ni mali. Obbolummaa jedhanii ijoolleen kun miira kanaan gaafa walitti siqan dhuguma obbolummaadha jenneen fudhannaa warra koomentiitiif gaaffiin kun namoota yaada qaban namoota yaada bilchaataa qaban warroota zimmeedhee waa gar tokko asii fachi fiigu miti. Nama obbolummaadha jedhanii walaloo akkasii waliin walaleessaa nuti obboleessa gaafa jedhan namoota nuti walitti shakkaa turre. Sinii galee akkamitti fudhanna? No, hin fudhannu kana abadan hin fudhannu. Akkamitti obbolummaa inni fudhanna? Jira jaalalachi keessa. Jaalalachi keessa jira jechuudha. Mee doktorii irraa yaada fuunaa. Doktorii dubbadhume mirga kee dhiibame. Afaan koo gogu malee. Miskiina xiyya wallaa. Mucaan irraa jalliseetti darbuun afaan koo gogu jedha barsanu. Laa bu'aa zaburullaa asuu.